abaye malo koya abaye malo karragese ma folse nejalo karragese ma folse Oromoon waa malee mammaaku jedhe Piroofeesar Nimoonaan itti fufeesi jarjaraarreen horuu dha'ee dachiitti makaa ariitiin bu'aan qabu garaa koosuutu makaa jarjaraarreen horuu dha'ee dachiitti makaa ariitiin bu'aan qabu garaa koosuutu makaa jechuun yeroo lama irra deebi'ee weelloodhaan akka sirbuu fi sirbuu wa'iisa godhe suuta kuftee na jalaa duuta isa jedhan sana ta'uu hin oolle. harka isaa lamaan gara waaqaatti asii ol qabee suuta deemta kan si dursu garuu hin jiru bishaan darbuuf jiru sin nyaatin maanguddoon du'uuf jirus sin abaarin hiikoon mammaaksa kanaa gabaabaa fi ifaadha obsa qabaadhuudha kan obsetu aannan goromsaa dhugaadha jarjaraanis re'een horuudha sanas ta'e kana Oromoon waa malee mammaaku jedhe Piroofeesar Nimoonaan itti fufeesi jarjaraan re'een horuu dha'ee dachiitti makaa ariitiin bu'aan qabu garaa koosuutu makaa jarjaraan re'een horuu dha'ee dachiitti makaa ariitiin bu'aan qabu garaa koosuutu makaa jechuun yeroo lama irra deebi'ee weelloodhaan akka sirbuu fi sirbuu wa'iisa godhe suuta kuftee na jalaa duuta isa jedhan sana ta'uu hin oolle. Piroofeesar Nimoonaan mammaaksa kana waliin guddate akaakayyuun isaa abbaan haadha isaa jechuudha nama gar malee jarjaru hin jaallatanii daagiis hin fedhanii aggaamaa oolee isa bineensa baasus hin jaallatan jechuudha garuu isa muddamurra isa suuta deemutu dursa jedhu waa'ee daandii wakkallee caalaa qocaatu beeka jedhu barcuma isaanii geengoo sanarra taa'anii harka isaanii gara waaqaatti asii ol qabanii suuta deemta kan si dursu garuu hin jiru jechuun haasaa isaanii goolabu yeroo mara jedha Piroofeesar Nimoonaan. Piroofeesar Nimoonaan mammaaksa kanaa fi gorsa akaakayyuu isaa kana dhagaa guddate. Kanaafuu waan jarjarsa qabu keessa seenuu hin barbaadu hanga fedhe yoo ariifate konkolaataa isaa suutuma oofaa kun imaammata dhuunfaa isaati kan akaakayyuu isaarraa dhaaleedha beellama mana murtii ariifachiisaa kamiyyuu yoo qabaate kiiloomeetira murteeffate ol darbee hin oofu kan suuta deemutu dursee gaa ofiin jedha warra raadiyoodhaan sagantaa tiraafikaa dabarsan irraa komii qaba yoo xiqqaate jecha akaakayyuu kiyyaa fayyadamu kana fayyadamuu isaaniif immoo yoo xiqqaate maddi isaa akaakayyuu kiyya ta'uu ibsuu qabu ture ammallee kana booda yoo kana dhageessanii ibsa kan suuta deemetu dursee gaa jedhaati maqaa akaakayyuu kiyyaadhaa jedhee isaanitti qoosaa. Namni tokko konkolaataa qabatee jarjara qilleensa gubbaa oofa jedhamee yeroo dinqisiifatamu Piroofeesar Nimoonaa ni ajaa'iba. Warri konkolaachisaa akkasii jajan diina moo fira jedhamu jedhee of gaafata. Dhuguma warri konkolaataa
yookaan konkolaachisaa akkasii qilleensarra oofa jedhanii jajanii diina isaa moo fira isaatii? Soobii jaji dhaqeedu kan jedhan natti fakkaata jedha. Kan qabatan konkolaataa dorgommiiti, kan uummataati, kan firri maatiin yookaan lammiin isaanii keessa jirudha. Fiigichaaf dorgommii yoo barbaadan lukaan fiiguudha. Siilashii seenfaa faana dha'uudha. Akka maatii xuruyyeefaa ta'uudha. Akkasitti lukaan fiiguudha jedhee yaada isaa waliin haasa'a. Yaadni armaan olii kun waan obbo Baay'isaan ittiin jedhee isa yaadachiise. Obbo Baay'isaan akkuma Pirofeesar Nimoonaa abukaatoodha. Guyyaa gaafa tokko konkolaataa isaa mooraa mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee Shaggar Siitii irraa Faarsitti argamu fuuldura dhaabee fiigichaan gara mana murtiitti kaachaa ture. Bakki konkolaataa dhaabe balbala mooraa sana bira. Mooraa sana keessa waajjiroota hedduutu jira. Fiigichaan waajjiraalee sana hunda bira darbee mana murtii bira ga'e. Dafqeera. Hafuura irra keessa baafata. Obbo Baay'isaa fi abukaattonni biraan geengoo uumanii dhaabbatanii odeessu. Abukaattonni wal argannaan waan isaan hin haasofne, waan isaan hin odeessine hin jiru. Seeraan qabanii siyaasa kana laaqaa oolu. Sodaa tokko hin qabanii. Mootummaa isaanii hin qeeqne gonka hin jiru. Utuu mootummaa Waaqayyoo dhufee illee keeyyata seeraa wayii tuqanii qeequu kan dhiisan hin fakkaatu. Araada qeequun qabamuun isaanii ifatti mul'ata. Obbo Baay'isaan argansuu fi dafqa Pirofeesar Nimoonaa argee akkuma nagaa gaafateen waa itti agarsiise. Siidaa bakka awwaalchaa nama Bataskaana Yoosef keessa hafatee ciisee jiru itti agarsiise. Siidaa namoota du'anii Bataskaana Yoosef keessa hafatee ciisee jiru sana itti agarsiise jechuudha. Yeroo sana dallaan mana murtii fi bakki awwaalchaa sana gidduutti hin ijaaramne. Siidaan namoota du'anii barreeffamarra jiru waliin sirriitti mul'ata jechuudha. Mana murtii kana fuuldura kan dhaabbate akkuma salphaatti siidaa kanaa fi barreeffamarra jiru argaa. Obbo Baay'isaanis namoota as ciisan hundaa agartaa? Namoota kana keessaa namni jireenyi nagayeera jedhee du'e jira natti hin fakkaatu. Hundumtuu fiiguu kufe. Nan jiraadha osoo jedhuu jireenya dhaabe. Jira osoo jedhuu du'e. Hunda kana osoo qoratte kan karoora hin qabne hin jiru. Inni xiqqaan barachuu yookaan nama biizinesaa ta'uuf karoorfata. Inni guddate gaa'ela dhaabbachuuf karoorfata. Kan gaa'ela qabu ija isaa ijaan arguuf karoorfata. Kan ijoollee godhate barsiisee bakkaan ga'uuf karoorfata. Kan dulloome akaakayyuu arguuf karoorfata. Kan digirii jalqabaa qabu isa lammaffaa hojjechuuf karoorfata. Inni maastersii qabu dooktora ta'uufi. Kan dooktarummaa argate immoo gonfoo pirofeesarummaa dirachuufi yookaan gonfachuufi karoorfata. Maal si dhibe? Hundumtuu osoo fiiguu karaatti hafe. Yeroo callisanii as ciisanii karoora kan hin qabne sitti fakkaatu miti? Garuu miti. Akkuma kee har'aa kana osoo fiiganii halluu diimaan isaanitti fe. Dacheen biyya lafaan guuttu. Haati ilma tokkooyyuu hafuura fudhachaa boossi jedhama miti? Dursii ka'i malee
akkasitti muddamin. Kan inni ittiin jedhe yaadate gaafa sana deebii barreeffama waan kenneefi kanaaf jedhee lukaan fiige malee jireenya muddamsaa gonkumaa hin jaallatu. Konkolaataa yeroo oofaa turellee suutuma jedhee oofaa balbala mana murtii godina addaa sana dhaqee dhaabee ture. Hojiis ta'e wal quunnamtii fedhe keessatti jarjaruun sirriin fakkaatu. Bu'aa isaarraa miidhaa inni fidutu caala. Jaalalli fiigsaan jibba fiigsaa fida. Na argaan na dhoksaa fida. Ariifataan maal godha jetti ijoolleen goda keenyaa suni. Jecha safuu waan ta'eef hanniise warri yaadattan itti guutaa. Mammaaksichi garuu bara ijoollummaa sana ijoollee ganda keenyaa waliin guddanne sana kanneen waliin barannee fi kubbaa waliin taphachaa yookaan ari'aa turre sana na yaadachiise. Piroofeesar Nimoonaan utuu kanaa fi sana buusee baasuu balbala mana murtii irra ga'e lidataa. Waajjirri isaa magaalaa Finfinnee bakka marfata 22 jedhamee waamamu sana daandii gara bataskaana Uraayilitti geessu gubbaa gamoo baankiin Awaash Intarnaashinaal irratti argamu cinaadha. Achii kaasee mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti argamu ga'uuf sa'aatii dheeraa itti fudhate. Sa'aatiin itti beellamame yoo ga'e illee deemsa muddamaa irraa bilisa ta'een mooraa mana murtichaa seene.